Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Siraaj Mohammad Noorweeyitti eebba kitaaba hin gaabbu irratti maaltu mudate? Akkasumallee artisti Umar Sulaiman gaafii jajjabduu akka gaaraa kan namoonni hundinuu gaafatu jaallatanii fi quuqama Oromoo kan qabdu Oromoon hundinuu garaa keessatti qabatee kan deemaanii jiru ol baasee gaafatuuf ija kaameeraatii fi ija hawaasaa sodaatanii kan taa'aa jiran akkasumallee kaameeraa duratti hayyuu keenya gaafii jajjabaa akkana diinaatu nu ilaala hin gaafannu jedhanii namoonni baay'een keessatti kan rakkataa turan Umar Sulaiman gaafii akka saaruka Jawaar Mohammaditti darbatee jira. Deebiin Jawaar Siraaj Mohammad maali kan jedhu immoo viidiyoo kana keessa bal'inaan ni argattu. Akkasumallee Noorweeyitti Jawaar Mohammad gaafii jajjabduu hawaasarraa itti dhiyaate hundaafuu deebii kennee jira. Dabalataan eebba kitaaba kanarratti waa'ee aangoo Dr. Abiyyiitti kennamellee gaafatamee jira. Isallee deebii kennee jira. Aangoon akka Dr. Abiyyiitti hin kennaminii fi gaafsanillee maal akka jedhe mormiin isaatii fi yookaan akkaataan aangoo itti kenname haalli inni itti Dr. Abiyyi deeggaraa ture maal kan jedhullee bal'inaan viidiyoo kana keessa ni argattu jechuudha. Waan Jawaar Mohammad yookaan Jawaar Siraaj Mohammad keessa as darbellee bal'inaan viidiyoo kana keessatti hanga tokko isiniif tuttuquuf nan yaala jechuudha daawwattoota keenya. Akkasumallee ijoo keenya itti aanuun naannoo Amaaraa keessatti makiinaan balaa tiraafikaatiin namoonni baay'een konkolaataan garagalee namoonni baay'ee hanga namoota 6 lubbuun darbuu fi akkasumallee namoonni 10 wayii ol kan ta'an madoon akka jiru himamee jira jechuudha. Akkasumallee naannoo Amaaraa keessatti ammallee raayyaa ittisa biyyaatii fi faannoo gidduutti waraanni hamaan kan duriin daran jabaatee itti fufee jira. Kana keessatti immoo raayyaan ittisa biyyaa uummata faannoo yookaan waraana faannoo hanga kaambii isaanii kan baadiyyaa keessa jirulleetti deemanii barbadeessaa akka jiran jechuudha. Gabaasni nu dhaqqabaa jira. Kanan gurra isin buusa. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan bagarra deebiin gara chaanala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoolee laayikii godhaa yaada keessan komentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatina. Daawwattoota keenya kabajamoo jalqaba irratti oduulee gaggabaabduu waaree booda guyyaa kana nu dhaqqabde jechuudha. Isin biraan ga'e jechuudha. Sana booda waa'ee artistii Umar Sulaiman kaleessa gaafii Jawaar Mohammad Noorweeyitti gaafatee irratti yaada bal'aa isiniif qopheessee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo mee jalqaba irratti jechuudha waa'ee lola naannoo Amaaraatii fi akkasumallee balaa konkolaataatiin achi keessatti guyyaa kaleessa konkolaataa namaan garagalee lubbuun namoota achitti darban gaggabaabsee kan isiniin ga'u ta'a jechuudha. Daawwattoota kiyya kanumaan eegalla jechuudha. Akkuma beekamu lolli naannoo Amaaraa faannoo fi waraana mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru akka malee jabaatee itti fufee jira jechuudha. Akkasumallee waraanni mootummaa yookaan raayyaan ittisa biyyaa kan naannoo Amaaraa keessa socho'u magaalaa gurguddoo harkatti galfatuun akkasumallee ergamtoota faannoo hedduu booji'uu fi akkasumas warreen hooggantoota faannoo tanillee hedduu booji'uun konkolaataa isaan ittiin socho'aa jiranii fi birrii hanga 17,000 illee booji'uu himanii jiran jechuudha. Daawwattoota keenya kilaashii hedduu waliin naannoo Amaaraa keessatti balaa tiraafikaatiin kan mudate namoota 6 lubbuun isaanii darbuu fi akkasumallee namoonni 14 akkanaa ol akka madaan guyyaa kaleessaa Noorweeyitti saaruka Jawaar Mohammaditti darbame artist Umar Sulaiman irraa jechuudha. Artist Umar Sulaiman eenyu akkasumallee haasan inni gaafate tun waan akkamii kan jedhu mee bal'iseetiin isinitti hima jechuudha. Daawwattoota kiyya Jawaar Mohammad erguma Awurooppaa kana deemeeyyuu gaafii akka kaleessaa takka artistoonni Oromoo tokkolleen gaafatanii hin beekan akkasumallee hundumtuu garuu gaafii akka artist Umar Sulaiman kana Jawaariif namoonni qabaa beekan ni sodaate malee ija kaameeraatii fi miidiyaa irratti hin gaafanu jedhanii sodaata malee namni hundinuu gaafii kana ni qaba. Keessa namaa ni jira namni illee kun dhugaa jiru jechuudha. Artist Umar Sulaiman nama aartiiti waan ifaan gaafate ifaan deebii argatu fedha jechuudha. Gaafii isaa saniif deebii osoo hin kennini laayivii addan kutan maaliif akka ta'e hin beekne oduu nu dhaqqabde immoo isiniin geenya jechuudha. Hanga ammatti waan irraa dhaggeeffannee hin qabnu. Obbo Jawaar Mohammad immoo deebiseef namoonni jettan jirtu hin deebine gaafiin inni gaafate laayivii adda kutanii ani sirriitti taa'ee hordofaa jira. Laayivii adda kutanii deebi'anii ammallee laayivii irratti deebi'anii laayivii san immootu deebiin Obbo Jawaar Mohammad deebise wal faallaadha jechuudha. Sigalee waan Umar Sulaiman gaafate Umar Sulaiman ka gaafate gaafii ijoo ifa gala taate gaafate jechuudha. Maal gaafate? Gaafiin Oromoo takkittillee hin deebine waa'ee daangaa Finfinnee kan Oromoon qabsaa'eef Oromoon itti dhumaa ture har'a Oromoof deebitee jirti hin deebine. Gaafiin afaan Oromoo deebitee jirti hin deebine. Hidhamuu fi du'aaf ajjeechan uummata Oromoo irraa dhaabbatee jira hin dhaabbannee je kana kan inni gaafate ifaan ifatti jechuudha. Gaafii afaanii gaafii abbaa biyyummaa kan inni gaafate kana jechuudha hin deebine kana.
Jawar Mahammad deebii kenneef jira isa san bira qabee dubbate malee akkasumallee waan dur darbe wal bira qabee dubbate malee deebii san hin deebifne jechuudha. Maaliif akka ta'e immoo bubbullee ilaala waan dhufuu jechuudha. Daawwattoota keenya artist Umar Sulaiman jechuun nama hayyuu obbo Jawar Mahammad illee nama qabsoo kana keessatti illee shoora guddaa taphate. Jawar Mahammad kalee dhufe artist Umar Sulaiman ilkee itti cabsine jechuudha. Ija itti bananne ni beekna. Jawar Mahammad kalee baranne jechuudha. Beekumsaan caaluu danda'a hin beekamu kun maaliif artist Umar Sulaiman yeroo saniif hamma Jawar Mahammad arra barate kanallee baratuu baatu nama barate nama dabballee nama hayyuu nama beekaa nama banata qabu nama waan itti dhufu hundaa'u dursee beeku jechuudha. Dargiirraa kaasee yaadigi hin qabi hanga bilisiginnaa amma jirutti nama takka saba ofirraa ijaan deebifatanii fi nama takka rakkoo saba ofii dubbaturraa of duubatti hin deebiin jechuudha. Artisti Umar Sulaiman jechuudha. Waan Itoophiyaan tun taatellee Jawar Mahammad irra beeka yoon jedhe sobaa miti jechuudha. Sigalee waa'ee uummata Oromollee dhugumatti histoorii seenaa Oromooti yoo jedhani shakkii tokkollee hin qabu jechuudha. Waa'ee aangoo kanarratti geerarsa isaa gaafa fakkeenyaaf 91 irraa kaasee hamma 91tti jechuudha. Bara wayyaaneen akka malee Oromiyaaf Oromoo irratti girgirii hamtuu uumte sanillee akkamiin akka aangoon darbite artist Umar Sulaiman geerarsa isaa keessatti deemii dhaggeeffadhu ni argatta jechuudha. Akkaataa aangoon itti Oromoo harkaa baate hundaayyuu kalellee tuqee jira. Geerarsa saniin geerarsi kan kalee inni achirratti jedhe sunii fi kan duraanii wal maaka jechuudha. Jechuun wal ilaallata jechuudha. Asirratti waan tokko wanni beekuu qabdan jechuudha. Amma obbo Jawar Mahammad faalleen jechuudha. Kophaa obbo Jawar Mahammad yookaan gareen obbo Jawar Mahammad amma Dr. Abiyyi qofarratti harka quba qabu osoo hin taane sirna san keessaa baane yookaan amma baqatummaa keessa jiran jedhanii jechuudha. Mootummaa qofarratti quba qabuu fi warreen isa jala deemnullee jechuudha. Mootummaa qofarratti quba qabuun nu barbaachisu. Akka artist Umar Sulaiman kalee dubbate kanatti ifaan ifatti namni waan gaafate ifaan ifatti gaafatuu qaba. Deebii ifatti galatee deebisuufitu irra jiraata jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti kaleessa Dr. Abiyyi Lammaa Magarsaan jenne Abbaa Duulaa isin jettan jenne wanni bilisiginnaa amma ofiin jedhuu fi wanni kaafaa'oo jedhamu abaa'oo jedhamu akka jirutti walii galeeti Dr. Abiyyi muudan nutu muude isaantu muude akkuma kalee artist Umar Sulaiman jedhu isaantu walitti kenne isaantu wal beeka dandeettii walii beekan Lammaa Magarsallee dandeettii Dr. Abiyyi beekaa dabarsee kenne namni baratiin tokko biyya ni bulchaa jamaa hin bulchu. Namni baratiin tokko akkamiin mootummaa keessa hojjetuu danda'a? Hin danda'u. Beekumsaan maleetti jechuudha. Dandeettii qabaannanu kaleessa itti kennanii jechuudha aangoo sanii. Har'a immoo beekumsaan qabu inni akkas jechuulleen uf gabdi buusuu taati. Akkasumallee jechuun kabajaa ofii fi yookaan nama duratti uf xiqqeessuu taati. Maaliif ragaa hedduutu lafa jira. Waa hedduutu lafa jira. Dhugaa dubbanna laala. Dhugaa dubbanneeti bakka nutti dhiite bulla akka kadii murtuu baanu. Kanaaf immoo akkas jechuun sunillee gaarii miti. Tokko jedha. Lammaffaarratti gaafii artisti Umar Sulaiman daarektii gaafate daarektii deebisuu dhabuun suni maaliif akka taate wanni beeku hin qabu mee ni ilaalla. Hundaafuu namoonni dhiisaa hin jiru jechuudha. Hedduun namaa irraa haasaa jira waa'ee laayivii kaleessaa san jechuudha. Kanaaf immoo gaafiin artisti Umar Sulaiman gaafate gaafii ijoo gaafii Oromooti gaafii Oromoo hunda keessa jirtu jechuudha. Namni hundinuu deebisuu sodaati malee amma inni Jawar Mahammad kaleessa kan deebise akka fakkeenyaa godhanii kan wal bira hidhee namni oofaa jiru laayivii adda muranii kan lammaffaarratti deebi'an gaafii saniif wanni inni deebise. Kalellee isinumatu natti iyyee rabshaan dandeenyu nurraa dhiisi naan jechaa ture. Hamma obboleettiitti yeegawutti akkas naan jechaa ture. Anilleen tole jeetiin ofirraa dhiisee rabshumaa dadhabne jennaan ofirraa dhiisee bakka karaa namni deemoo jedhee ofirraa dhiisee boodarra immoo biyya gali naan jedhanii biyyalleen galee biyya galee waggaa tokko guutuu jalatti marxifadhee dalagaa waliin dalagaa ture dhugaadha kun waliin dalagaa turan waliin nyaataa turan hincitii hunda shirallee taanan waliin quba qaban akkasitti quba qabaadha Oromoo hincitii taanan hincitii shiraa taanan tan dhugaa Oromoo fayyadu taanan waliin quba qaban jechuudha Dr. Abiyyi waliin kana shakkii takka hin qabu jechuudha paartii siyaasaa kamiyyuu jechuudha. Kanaaf immoo rakkoo keessan fuutanii gara uummataa gadi hin fidinaan artisti Umar Sulaiman julleen dhugaadha. Hoggantoonni ofii wal dhabee rakkoo ofii dhiiga ummataatiin taphatuun dhiiga qeerrootiin taphatuun dhiiga hayyootatiin taphatuun seenaan isaan gaafata dhugaa rabbi. Amma immoo qabsoo bifa haaraa yaan qabsoodha jedhanii uummanni keenya amma baay'isawwee qabsoon barbaadu uummanni keenya kan barbaadu ammaan tana rakkoo itti himu hin barbaadu uummanni keenya amma kan barbaadu furmaata. Uummanni jireenyi itti qaalawee gabroome tumamaa jira reebamaa jira hidhamaa jira ilmoo jalaa dhaanamaa jira qabeenya jalaa saamamaa jira buqqa'aa jira kana gubbaan waaqni dachii itti kirkirsaa jira sigalee dallansuun itti jirti
Amma uummanni keenya kan barbaadu maali? Tokko qofa barbaada. Tokkoon inni barbaadu mootummaa isaaf nagaa kennee boqonnaa isaaf kennee sigalee reebichaa fi hidhaa fi dararaan Oromoof haarayaa miti akka artisti Kadir Martuu baanu haarayaa miti. Oromoon amma kan barbaadu ifaan ifatti wanni tokkittiin inni barbaadu maali? Furmaata qofa. Furmaata qofa barbaada. Oromoon nama rakkoo itti hin barbaadamu rakkoon isaa haaraa miti waan ta'eef furmaata qofa kan barbaadu. Gara saba kana itti ceesisan furmaata saba kanaa barbaaduudha malee abalu akkas godhe sheenaaf eegeen gara boodarraatti jedhan kalee jaallatanii itti kennanii har'a immoo Oromoo uummanni keenya eega miidhamee hangana guutuu cabee mormi muramee harki muramee harmi muramee waan mililik irratti raawwatiin uummata keenya irratti raawwatame boodan diin irratti raawwate boodan immoo uummata ammallee wareegamaaf qopheessuun ani gaarii natti hin fakkaatu isarra beekee osoo hin taane jechuudha qeequmsallee miti kuni namni tokko nama deeggaru immoo dhugaa jirtu ittimee dhugaa jirtu waliin deema jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo kanaaf immoo Jawaar Mohammad amma ofii isaatiifuu gara biyyallee deebuu hin danda'u jechuudha biyya san keessatti immoo bagguma rabbuu hin deebisin jechuun hin barbaada biyya keessatti illee deebuu hin danda'u hanga Dr. Abiyyiin biyya san bulchuutti jechuudha jaalannus jibbinus warri biyyaa qeerroon biyya keessa jirtan nabsee teessaniin hin taphatina dhugaan isiniin jedha kalee amma fakkeenyaaf artist Umar Sulaiman akka dubbatetti Jawaar kaleessaa kan biraati je harallee kan biraati jedhe borullee kan biraati je beeka finirra isiniif deebi'ee beeka dubbii kana waatu keessa jira beeka laal dubbii kana dhugaa rabbi waan ifa gala tahee fi waan dhoksaatu keessa jira jechuudha dubbiin artist Umar Sulaiman akkuma beekamu jechuudha sookoo fi sorgoo qabdi jechuudha sorgoo mataa uf danda'e qabdi jecha ifa galaa fi jecha dhokataa uf keessaa qabdi jechuudha kan isa malee namni hin beekne sigalee kan ifa galaa ta'e immoo kan namni hundinuu beekutu jira jechuudha haasaa isaa keessa jechuudha kanaaf immoo kaleessa cufaa jennaan hin cufanii ka'aa jennaan hin ka'anii banaa jennaan hin bananii jedhe dhugaadha har'a immoo obbo Jawaar Mohammad osoo ka'aa daandii cufaa jedhee Oromoon ni cufti dhugaa rabbiin cuftu dhiiga qeerroo 5,000 kan Finfinnee keessatti wareegame eenyutu maqaa kaasee har'a ijoollee sana abaluu akkas jedhee maatii isaanii namni gargaaraa jiru jira tokkollee hin jiru ka'aatti har'a hiriira ba'aa osoo obbo Jawaar Mohammad jedhee ajajanii ba'aatti Oromoon hin baatu warra miidiyaarraa iyyuu kana malee warri biyya jiru guutummaan guututtu kan jirus mootummaan affanamee jira dhugaan isiniin jedha gandatti waraanni hulaa hularratti ramadame jechuudha waraanni mootummaa namni tokko gadi ba'ee hiriira kan ba'u hin jiru naamani kan lubbuu fi jibbee yoo ta'e malee lubbuu fiitu yoo jibbite manaa gabbaanaan libsi godhan seerri isaan gaafatu hin jiru waan ta'eef sigalee kanaaf namni hiriira ba'us hin jiru artist Umar Sulaiman dhuga baana sigalee kanaaf dhugaa nama sila deebii gaarii kabajaatu maleefi wanni Jawaar Mohammad jedhe immoo kalellee mormaatiin turee barreeffama akkasii barreessatiin turee isiniif ibsee waliin dalagaa turee waan isinirraa fuudhee miidiyaan ijaaree qeerroon ijaaree maal jedhe dhugaadha sun dhugaa miidiyaalleen jaaree qeerroollee ijaaree haa galatoomuu qabsoollee sirriitti geggeesse akkuma artisti Umar Sulaiman jedhe kubbaa taphateeti goolii hularraan ga'e itti galchuu wallaalee dheessee biraa deebi'e kanuma dubbiin dhumatee jira kanaaf immoo uummanni keenya amma akka wareegamaaf hin qophoonne akka nabse ofiitii fi nabse ilmaan ofiitti illee hin taphanne dhugaa jirtu baree gara isaaf malu ummatatu beekaa jechuudha. Jawaar Mohammad amma maal qabatee gadi dhufe? Wanni inni qabatee gadi dhufe Itoophiyaa duraanii san jaarreeti achi keessatti Oromoollee jaarraadha. Wanni Jawaar Mohammad qabatee gadi dhufe jechuudha. Kaleemmoo Oromoo faristi jettee har'ammoo akkamiin Itoophiyaa faristi jettee gadi dhufteedha. Gaafin biraa kan artist Umar Sulaiman gaafate jechuudha yaanni isaa afaanlee baafatee gaafatuu baatu yaanni artist Umar Sulaiman sanii jechuudha kaleessa kas jettee har'ammoo akkamitti kanaan gadi dhufta kan jedhuudha jechuudha yaanni Jawaar kan artist Umar Sulaiman leen dhugaa ta'eetuma yaanni Jawaar Mohammad qabatee dhufe isuma dhugaati maaliif jettanii waan gaafatan jechuudha nuti bakka dhugaatti dhugaa namaa ni deeggarra jechuudha abaluu deeggarra jennee immoo sobaan jala hin deemnu jechuudha. Yaanni amma inni qabatee dhufe kun Itoophiyaa yoo diigamte uummanni Oromoolee ni badaa Oromiyaan hin jirtu Oromumtuu hin jirtu wanni jedhamu sun illee dhugaadha abana amma biyya keenya qofa Oromiyaan akka Eertiraatti cittee keewwata 39 fayyadamnee kophaa cinnee jiraanna wanni jedhamu sun dhugaa soba dhugarraa fagaatee beekadha amma sullaa soba guddaadha maaliif Itoophiyaa wanni jamtutu wanni isin gad dhaabbattee ittiin jiraattu Oromiyaadha Oromiyaan irraa cinnaan Itoophiyaan akka hin jiraanne hin beektanii isin gaafa sanbar sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jirtu akka jirtutti Oromiyaa irratti duulti gaafa san biyya sun gara bittinnaa'utti deemti jechuudha Sumaalee taati jechuudha kanaaf immoo Itoophiyuma san suphinee dullatti masan jaarree sirna jijjiirree
achuma keessatti Oromolleen akka abbaa biyyummaa ofii gonfattu goonaan inni jedhu dhugaadha. Biyyi Itoophiyaa yoo jiraatte Oromiyaan jiraatti. Yoo Oromiyaan jiraatte Oromoon jiraatti. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota keenya oduun yookaan qophiin har'a isiniif qopheessinee dhufnee kana fakkaata jechuudha. Akka isinitti tolu abdii qabna. Maarree isinillee guyyaa guyyaan waan Oromoof Oromiyaa irratti ta'u kamiyyuu oduu haaraa dhaga'uu barbaadan chaanala Oromaan filannoo keessan godhadha. Subscribe godhaa miseensa maatii keenyatti dabalama chaanalli baay'ee guddataa jira. Baay'ee galatooma namoonni subscribe gootan ammallee kan subscribe hin godhin subscribe godhaa viidiyoo laayikii godhaa yaada keessan komentii jalatti naaf ibsuu hin dagatinaa. Daawwattoota keenya kabajamoo qophiin keenya kanarraa asumarratti kan goolabamu ta'a qophii itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.